Intala bamacha bafalata miti. Ila mucane dia baca. Mucane ini mana biji? Itu dia ada di dalam biji. Abba tu mam biji kecil tu banyak ada dua kali nama baca. Muca biji baru ni ya itu nuh office nuh pada kabaca. Ini ni tu. Jauh ke tahu. Intala bamacha bafalata miti. Ila mucane dia baca. Muca tina mak kakana budak tina mak budak hati ruf tebar tu marah tersu. Bara canula kana undu kula sure juni ratu. Kita bosa ko tirara. Gapo ko bosa kala tirara lani ke kene thala sa gapo sa nana tirara. Taboli jini kana kesa tiji kata makana wolukutte. Jenna mucaalin itu pemuca bazina bagalona tifakata ke eti ti jolle kol chola isuma tu ya achile isuma na tifakata bolu jine kana ke satina ke jolle na baru mucaalin ya dela ku jolle na baru tinjere gire na ke ku nei gati ta bolu jine na ma chacha Solidari में सोमा बादिया दिया La ilaha illallah Kera tula rapi akan bare da jata. Me kun damma? Ini kun dam. Kumozi. Ini kun damma ada. Damma ada fi damma maya. Damma maya aja. Jadi ke aku makalesa wada isini gale ijolle mana biya ala jirtanu warri baka gara ijolle baka bira mana laqa ba tamamnu dawachisa jettani katama mana wani sifakatu deebine isin agarsiisu amma inni akka kana bareedu jarana baadiyyaa maannaati ilaala kun baadiyyaa maannaati damma aadaa damma ammayyaa muuzii buna bakka tokkotti oomishamee abukaadonis jira wamtuun dinuu jira ani akkumatti godoo wayi caffadheen baadiyyuma kanatti hafa malee anasiin sachoobu warra akka kanatti misoomfanne asirraa fakkeenya fudhadhaa aanaa yoo misoome biyyi hin guddata baadiyyaa yoo misoome biyyatu guddata kanaafi baadiyyaa magaalaa keessanii aanolee warri bareeffannes hundi keessanuu bareeffadha hundinuu bareeffataa jira garuu akka kan maannaa kan ammoo baay'ee nama gammachiisa isuma dhuga jajjabaadhaa aanoleen hundi isin immoo galatooma jabaadhaa aanaa keessan akka kanatti bareechuu abbaata maamaanaa maannaa maaliif irraanfattan dhaqaa naan jedhaa jirtu ani nerraanfanne aanaa maannaa ilmoo magaalaa jimmaa waan taateef iniyyi beekaa qusadhe kunoo hadha utaalee aanaa maannaa dhufeera isaan kun bulchaa aanaa maannaati isaan kun itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa maannaati isaan kun ijaara isaan kun abbaa tamaami abbaan maan 18 burtukeessuufi jira warri guutuu oromiyaarra jirtanu namni baay'een biyyoota garaagaraarraa mootummoota dabalatee bakka kana dhaabatee maannaa daawwateera isinis qottaati dhaabadhaati maannaa daawwadhaa kaffaltiin qabu asuma dhaabattanii maannaa daawwattanii barnoota irraa fudhattanii galtu ijoollee maannaa biyya alaa jirtanu aanaa keessan dhufeera warri bakka biraas maannaa maal akka taate warri baruu barbaaddani innasiin akka kanatti bareedu baadiyyaa maannaati magaalaan isaa immoo isinan daawwachiise bunna asii diimateera buna maannaa dhunnu malee asii deemaan jiru deebinee immoo asii maannaa kana Salam alaikum. Maal bareecheen beekaa'u. Maashaa Ijoollee kun abbaataa fi laaloo dhufanii dhokottaa. Laakiin dhawuu keessaa laatiin kubuutu kee boqa. Egaa
lafee duddaa Itoophiyaatu jisa kana. Akkasila. Bunni kuni diinagdeen Itoophiyaa parsantiin guddaanii isa kana. Abbaa qabeenyaa keenya immoo kan yeroo baay'ee namoota kaan gargaaru mootummaallee deeggaru kan buna keenya kana biyya alaatti beeksise kunoo isaan Abbaa Qorootitti wal baraa. Isaan kun bulchaa aanaa maannaan. Buna keenya kana warri bakka biraa Oromiyaarraa bakka biraa warri jirtan gisee gara Jimmaa dhuftan buna akka kanaa daawwatu isiniif kennina fudhattanii galtu hin dhuddu Jimmaan kottaa wal baraa keessattuu maannaadhaan kottaa wal baraa. Wallaa koo qabu keessa nagaadha akka ilaahitiin kun booyyee intala nagaadha akka jaarsa kakootii kana teeruun barbaaddu intala. Ilaahitiin kun immoo kolfiitti dhokatte heejoon nagaadha. Akka naa yellaasisu keessaa yeelloof filaati. Anta maamee baqabaa abbaan qoroo keessa qabaa haati kumaani taphatti abbaa tamaam qallabatti. Manaa yaanee akka deegaa hajjii dhaquu rabbi beekaa abbaa tamaaf rabbi teegaa warra maannaatu jaallata. Lolchiinaa yaamne gammachuun biriin dhumnaan yaa salphachuu hadhaa kaanee of eeggachuu of eeggadhuu yaa shufee akka kan an abbaa tamaami hadhammoo maannaa jira. Kun saayitii Abbaa Qorooti abbaa qabeenyaa keenya. Jaarsa kakootii fa'aa muuxachiisee bareecha. Ani immoo kaameeraa qofa mi ergan isii booddee kana fuudhee kadhaa kana jedhee firoodhaan dha'uu baate. Muuxattan. Maalee 98 waggaa. Akkana 98 waggaa. 98 gisee xaaliyaanii wataaddaraan ture. Akkasii biiroo daawwadha. Abiree. Inni kun waajjira bulchiinsaa. Inni kun ijoollee waajjira bulchiinsaa aanaa maannaati. Amma ijaaramaa jira. Waajjira paartii badhaadhinaa aanaa maannaati. Abbaatama biyya keenya dhufanii harka duwwaa kana nama kabajoo bulchaa fi paartii keenya itti nu oolfisan nu uffata kabajaa jedhanii isin dubbisan ijaarsa keenya. Galatoomaa ulfaadha. Maqaan siin Yusuf Abdulfattaa ishee Jamaa jedhamti. Galatoomaa bulchitoonni aanaa maannaa ijoolleen dhalattoonni aanaa maannaa biyya keessaa biyya alaa jirtan isuma dhugumaa kabajaanaa fi mallina bootan an sadarkaan koo sadarkaa kana kan kootiin koo aadaa agarsiisuudha duudhaa agarsiisuudha aartii godina keenya agarsiisuudha an sadarkaa kanatti na kabajanii gaabii nan tuffiftu jedhee si yaadee hin beeku. Galatoomaa bulchaan aanaa maannaa hooggantoonni aanaa maannaa ijoolleen dhalattoonni aanaa maannaa keessattuu Yusuriin galatoomi giftittii koo Yusuritti haala immoo ka'ee fuudhuudha. Galatoomaa hoogganaa aanaa maannaa bulchaa aanaa maannaa itti gaafatamaa paartii ijoolleen dhalattoonni dargaggoonni shamarran aanaa maannaa biyya keessaa biyya alaa kabajaa baatamaa fi gootanii galatoomaa.
Kun buufata fayyaa magaalaa Yabbuuti. Buufata fayyaa Yabbuuti. Naadha kumaa koo gaafa ciniinfatte as malee fidu. Silaan Mahammadeen hundinuu oonlaayinii maqaan namaas oonlaayinii. Maqaan namaas oonlaayinii. Ilaalaa kunoo kanaanuu jireenya kan Abbootii baasiraa tokko fakkaata. kunoo ilaalaa. Ani yakkan godhama jechuudha. Bareedaa aanaa maannarraa jara nawaa danuu barataa jiru. Uummanni keenya bifa akka kana qaroomeen gaafa inni tajaajilamu. Uummanni keenya gisee akka kana toltu asin turiin dafee gisee yaalamu namatti tola. Haadholii keenya gennoota keenya haadha kumaa kootu dhufanii asitti yaalamaa jiru. Haati kumaa kooti amma ciniinfatti. As malee lamuutti jira. Giseetiin doktor bareechaati marfee bareechaa shanjaa naa waraana. An harkaan hin tuqu harka koo kunoo amaamaa koo waa kana malee hin tuqu. Maasha Allah. Ijoollee qoricha barbaadde kiniinii xiyyiitii kennu. Kun ijoollee hospitaala magaalaa Yabbuuti. Namni keenya asitti wanti bakka biraarraa adda godhu wanti hundinuu oonlaayinii ta'ee jedhan. Wanti hundinuu gaafa oonlaayinii ta'u namni keenya taa'ee warafaa eeggataan oolu kaardii baafachuudha. Takkatu geggeeffama. Qulqullinaan hospitaalli keenya manni barnootaa keenya gaafa akka kanatti uummata tajaajilu namni hundinuu irraa gammada. Aanaa maannaa magaalaa Yabbuu aanolee kaanii qaroomina danuu kennaa jirti. Galatooma. It's your fault. I love you so much. My name is Abba Tamami Babo Gibolalo Choroto Gamay Balalo.